Hineerumne jechuusin. Heerumtee jirti guyyaadha. Guyyaa zinaa godhe maal godhe nafirraa kaffalaa wanni namni baamanaa wajjin akkas godhe ji'a Zinaan lama sooma jedhanii jedhe. oktitiyya dhaabbadhu mee dhaabbadhu zinaa miti kaaka goote jaarsaa wajji guyyaa keessa soomana waliin rafte akkasimi. Namni rafee ji'a lama wal jala soomanaan immoo zinaan godhe akkamittiin ofirraa sanitti deebinaan haa'obsi waan isin jedhu dhaggeeffadhu zinaadhaan jiini jaarsaa wajji guyyaa raftee bisin akkasimi. Jaarsaa miti namni jaarsaa wajjin rafee hojii lama soomee kaffala jedhanii. Anummoo badiin dalage akkamittiin kaffala jedhinaa gaafa dhuran soomana moo wantuma isaan jedhan naa barii jedhe. Nikaa namaa qabdii immoo nama biraati hojii zinaa goote soomana keessa akkas jechuu keeti. Tuma abbaa manaa qabduu badii dalatti. Soomana keessa guyyaa. Guyyaa. Ayyee duraan dursee waan jettuun namni beeyta aslan shari'atti yoo heerumtee zinaa gootee dhiirtiinis dubartiinis shari'aa islaamaatti haddii irra dhaabbatee ni ajjeefamti yoo amante takka. Amma gartee dawlaan islaam irrattoonni godhan hin jiru toobaa gama rabbii deebi'u isiin. Toobaa gama rabbii deebiti. Tooba dhujiin. Soomuu asomtu. Soomana lakki. Soomuu dhiftee soobachuu miti. Zinaa waan haraame kuni toobaa gama rabbii deebiti. Tooba dhujiin dilii gurguddoodha. Isa dhiifteeti wallaahi akkasitti yaaddaatu sooma simbira jiraatu waan dhuma jiraatu ta'eeti wallaahi wal bira jirra wallaahi dhuma yaaddaatti gaama bareechee dhuma sin gaafadhee isaanuma irraa naa bariyyette maal. Yaaddaa jirti ati amma toobadhu jeeyin toobadhu jeeni waan akkanaa gartee kan daleene. Maqaa soomuun qabdu miti. Akkas. Gaafii lamma isaa sin gaafachuu hin danda'a. Gaafadhu. Gaafii lammaffaa moo biyya arabaan jira? Biyya arabaa jirta ayyee. Duraan immoo jaarsa kiyyaan badii walitti galannee walitti heerumnaa nama mooni kana haaromfadhe naan akkasitti eessaa attattamin haaromfattedha attattamin ta'anii kana. Jechuun odoo waliin fuudhin badii walitti daleeydanii eegasii haaromfadhe jechuu jirta? Eegasee akkuma badii sanaan jirru na fuudhee naawwamoo wal biraa baanee wantuma adda addaa dhageenya gaa biyyi keenya waa tokko wallaa akkuma itti jirrutti gaanillee biyyaa baanee amma kana wanta ta'e dhaggeeffanneerraa biyyi keenya mootuma akka kaasetti kana wallaahi daawaan keessan biyya keessa nuuf faca'e bareeddudha akkuma nashiidaa adda addaa bahu kana maaliin nuuf faca'ane wallaahi nama silkii kanaa qabu malee namni isin argatu hin jiru. Ayyee. Rakkoon guddaa wayii keessa jirra. Wallahi biyyi keenya akkasiin himtan nutti wallahi qiyaamaa hundi guyyaa adii sana nutti bu'u wallahi ulamaan muka keessanii kana sodaatee tuma rabbii nu dhiise malee biyyi keenya immoo wallahi akkuma rabbuma keessaa nu baase egaa rabbiin nuuf haa qajeelchu. Rabbi nu haa qajeelchu dhugaa. Aadaadhuma taasifatee tuma wallahi aadaadhuma gaabbalii wal fuudhamaa malee wallahi akkuma shari'aatiin namti wal fuudhu jiru wallahi biyyuma baadiyyaa biyya ajaa'ibaati. Amma biyyumatti jechuudha gaafas gartee badii daleeydanii eegasii. Akkuma badii olii gootanitti oduma badii jirtanii ni kaa isin godhammoo akkamime mee adda baase. Akkasuma inni kaan godhan egaa waa tokko silaan beekamu egaa sanaas waa tokko waan beennu amma immoo egaa inni feeyyuu tubii keessa wanta adda addaa dhaggeeffadhe gisa hedduun isinii mokkoree dadhabe wallaa akka dhabisu hin arganne adda. Ayyee jechuun yeroo isaan gartee dhiinni si dhufee oduma dhiinni si dhufee miti ka gartee ilmoo wayisitti haftee. Dhiinatti nimnee ilmoo natti haftee. Ilmoo sitti haftee ni kaa godhan akkasimi? Akkasumatti ni kaan godhan nama immoo ni kaan haanfadhe naanni akka akkaminnee ni kaan mattattama addisii siidadhe naa bakka sagalee irma isaanii si ergadhe naa silkee addisii kanarra bitataa raannees. Inni biyya jira? Ni kaa re'oomsi yennaan ni dideenni? Inni biyya jira. Biyya jira. Ni kaa ni haaromsina yennaan didee inni? Atattam naa jedha yuutubii banadho naan immoo yuutubii banachuun wallaale.
sagalee isaanii si egaa jedheen akkasii walii gallee taa'arraga. Amma waan gootu beektaa ilmoon achirraa odoo nikaan godhamin sitti haftee san beekamaadha ilmoon san ilmoo zinaati. Nikaa haaroomfachuu qabdan nikaan haaroomuu qaba. Lanna'u ilmoon odoo ulfa garaa qabdu dubartii takka nikaan godhan dhorga shari'atti akkas. Kanaafuu haaroomfachuu qabdan. Allahu alam. Toobattanii akkasitti gartee nikaa haaroomfachuu qabdanii akkasii galatoome. Kani kam gootan adda tokko kani biraatti kam gootan wallaa gisee dursini mukko dadhabe gaafii nu qaba gisee biraatiin gaafadhaa namaaf hin taraa gaddisa. Ayyee taate.